Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu naga jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo anis nagaa kootan jira galata rabbii isiniin jechuu jaaladha akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jira. Akkuma viidiyoo duraati irratti samuunii viidiyoo isin hojjedhe irratti obboleettii koo tokko dallaalli akkanatti birrii irraa waan hojjedhe isiniin jedhee viidiyoo isin hojjedheen ture viidiyoo san irratti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ulfaataadha gizee tokko abbaa manaan tokkos dammoo gizee tokko kan namaaf hin beekne jira jechuudha. Balaa sanirraan kan ka'e abbaan manaatii fi haati manaa ol lolan jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaataadha ol lolanii tooyi amma baay'ee tokko akka lakkoofsallee inni naaf kenne ishii lakkoofsa isaallee naaf kennite akkanitti haasa'uu barbaadde jechuudha. Liif andamoo na sodaadhe dhugaa rabbii waan an jedheetti haasa'u garuu immoo isaan ol lolanii jiru jechuudha. Sa'aatii kanatti ol lolanii ol dubbisaa hin jiran jechuudha. Har'a akka waan har'a waliin haasofne natti fakkaatte malee bakka guyyaa muraasa waliin hin haasofne jechuudha. Maaliif kana qabaa gizee tokko namni jidduu namaa keessa seenee namaan olitti nama naqaa abbaan manaa tokkos immoo akkana nama godha bakka kaalan taaneen naga dubbiin nutti dhufa jechuudha. Waaqayyo kana keessaa illee nu haa baraaru akkasii isiniin jechuu jaaladha. Fakkeenyaaf osoo isin ta'ee osoo rakkinni kun isin irra ga'ee akkam gootu mee maal jettu? Ani garuu amma obboleettii koo kanaan maalan jedheen keessa darbee amma jarrishiin bira jirtu birrii hojjettee damooza ishiitirraa akka kaffaltu barbaadu jechuudha. Garuu ishiin immoo akkamittan kaffalaa lafatti jette abbaan manaa ishiitis dammoo silaan birrii kana fudhannee akkamitti kaffaltaa jedha. Obboleecha koo sa'aatiin ani argetti isa hin dhiisu lubbuu isaatiin dabarsa malee jedha jette kaalaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf fi obboleewwan lamaan wal ajjeesan nafsa gadaayii ta'u jechuudha jidduu kanatti. Ishiin har'a garuu immoo ani maalan jedheeni birriin badee jira. Haga kaffalte ofirraa kaffaliitoo kaan dammoo baraan kaffalta garuu osoo abbaan manaa kee mucaa kanaan ol lolaniitoo wanni tokko uumameetoo rakkoodha. Maaliif birrii kana hojjettee fiddaa garuu gaafa abbaan manaa kee yookiin mana hidhaa tokko seeni waan tokko osoo ta'e boru birrii kanaan abbaa manaa kee deebisuu hin dandeessu hin jedheenii jechuudha. Ani osoo isin ta'e maal jettu mee obboleewwan koo hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii koo kan taatan hundi keessanuu fakkeenyaaf rakkinni akkanaa gaafa namarra ga'e maal jettu bee isin? Lamsaalee har'a birriin kun carraa ishii hin taaneef bade jechuudha. Oduu carraa ishii ta'e hin badu birriin kun. Garuu carraa ishii hin taaneefifuu badee jira. Birrii badee wajjin immoo baduun hin danda'amu jechuudha. Akka kootitti jechuudha. Akka mastuusitti haasa'a malee akka nama biraatitti himate jechuudha. Akka kootitti birrii badee wajjin baduun hin danda'amu jechuudha. Garuu birrii hojjennee fidna lubbuu namaa hojjennee fiduu hin dandeenyu jechuudha. Sababa saniifiyyuu an akka kootitti akkasan jedheeni isiniin jechuu jaaladha. Osoo isin taatanii maal jettu mee isiniin jira. Garuu isinis akkuma nani jedhe kana akka jettan nan beeka jechuudha. Maaliif birrii caalaa namatu caalaa akka jettanii waaqayyo immoo obboleettii keenyaaf isa lubbuun ishiidhaaf kenne handabati ishii dhugaa ishiidhaaf har'a gaaga'u baay'ee tokko bu'aa jirti jechuudha. Baay'ee tokko itti dhaga'ame tokkoffaa birrii ishiitti nafne abbaa manaa ishiitiin walitti muufatte nu ijoollee shamarranii yoo jennu dhugaa ijoolleen tokko ijoolleen abbaa manaa keenya baay'isnee jaalannu jiraachuu dandeenya jechuudha. Har'a immoo osoo abbaa manaa ofii wajjin walii galtee qaban jireenya mataa isaanii osoo guddifachuuf xaaran gaafa jidduu keessatti wanti kun dhufu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Sababa saniifiyyuu
An akka kootitti waaqayyo ishiisisas walitti yaa araarsu. Inni biraa dammoo obboleessa abbaa manaa ishii kanas waaqayyo immoo dhugaa akka dubbachiisu haqni ishiitis akka lafatti hin banne hin jira. Hundi keessanuyyuu obboleewwan koo amantii kamiyyumaa kan taane waaqayyo birrii keessiif haa deebisu, waaqayyo dafqa keessiif haa barbaadu, dhugaa keessiif haa baasu jedhaanitoo waaqayyo kadhadhaa fi obboleetti koo kana abbaa manaa keetiin illee walitti si haa araarsu jedhaanii isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii godhaa. Maaliif obboleewwan koo akkanaa tokko jiraachuu danda'u, an akka obboleettii kootii rakkatan kanatti jiraachuu danda'u. Sila ta'eef viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii godhaa. Akkasuma dammoo haasa irratti dogongora yoon qabaadhe dhiifama naa godhaa. Haga viidiyoo biraa walitti deemnu turtii gaarii.